Goma Wari surah jalda urta kalkawa me Olkawa Naudisa kansa oromoti wani nisiti berbaluan saya Ero amma kanatti ero amma siru kanatti Obalamma magarsa TV obolaun erta tolatani wali mariaga jiran keessatti rukutaman hin dhaabbata dhumatee jira. Qabsoon Oromoo eegee jirti. Tokkummaan Oromoo ni cima. Jalqaba sadii gosa yeroo gabaabaatti Finfinnee ni dhufa. Yeroo qaqqabsaa'e abboota isaa alatti gatuu biriti. Absoo abboota irraa dhaaleessan bakkaan ga'uudhaaf bakkaan keessanii jirtanii rakkoo tokko hin jiru irratti hojjechaa jirra ni burra galatoomaa wala giti. Baga walitti deebise waaqni qeerroo asii jalqabe bilisummaan Oromoo kan dhuma kanaa Oromoon akka jedhutti waan lafaa waan lafeeti jedhan miti lafa nurraa saamame achii nurraa saamame biyyi nurraa saamame nutti heddummaatee jennaan qeerroon dinqirratti jalqabe ka ammaa Fuulduratti nurraan saamtanii jedhee lama keenya biyya keenya dhalli keenya deebisuu jalqaba. Bilisummaan Oromoo asii jalqabde sababii kanaatiif kabajamaa jira. Asii jalqabde Oromoo duwwaatuun taa'in biyya Itoophiyaallee akka ture isa hojjechuudhaaf akka qophooftan hojii gurguddaan amma jalqaba. Bilisoomni jalqabameera. Waan ijaaramu amma jalqaba. Waan itti guddaan amma jalqaba. Sababii kanaatiif akka kanaan dura naamusa guddaadhaan seenaa hojjettan seenaa amma fuuldura keenya jirus immoo akka gaariitti iddoodhaan gahuudhaaf naamusaan akka hojjettan ergaa kanan isinii dabarsaa isin jaallannaa isinii to'annaa guddaa galatoomaa. Alto cosa cantare che tu vorrei. Mubada gafi sagantaan keenya hin xumuramne waan ta'eef hin ba'inaa. Sagantaan keenya hin xumuramne keessummaan keenyas gara fuulduraatti dhufuudhaan wanta biraa wanta nurraa fudhatan qabu waan ta'eef hin deeminaa. Qeerroowwan magaalaa Gincii gaaffii adda addaa obbo Jowaar Mohammadiif barreessanii hordofaa isiniin jenna imaana irra kaawwanneera. Ginciin kana fakkaatti amma gara Amboo deemaa jirra. Akkuma argitan nama baay'eedha. Kalaqoo qullaa Ambootti yoo wifi kan internetiin jiraata jechuudha jedha. Akkasii maal jette waan ajaa'ibaati nama dubbatattillee waan nama gammachiisudha. Gincii gubbaarratti wanti qophaa'e wanta nama boonsudha. Hayyuun keenyas dhufee nu boonseera hiriyoota isaa faana. Isinitti gammanneerraa baga gammaddanii baga waliin gammaddan. Qeerroon Gincii argitee bakki qabsoo akka ibiddaa akkanatti qaqqabate asii akkuma argite kanatti dhufanii asirratti
Kun argitee eenyu yaade hoggaa argite hoggaarraa kun yaasisan namoonni akkanaa kun gameessu yaade jira. Dhaamsa akkanaa qabda. Dhaamsa qabu. Akkuma kanaan dura hojjechaa ture obbo Jawaar hayyuun keenya gara fuulduraattis uummata Oromoo tokko taasisuudhaaf jaarmiyaalee siyaasaa hundumaa tokko taasisuudhaaf sochii guddaa xiinxala guddaa nu taasisuudhaan gara fuulduraatti tokkummaa keenya cimsinee Oromiyaa irra dabarree Itoophiyaa hayyuu bulchuu akka dandeenyu abdiin qabaa isa kanarratti immoo akka nu hojjetan yaada keenya. Dhaamsa qabda. Isaallee waraabe. Akkasuma ta'e dhaamsa. Egaa dhaamsa yaada qaban duraan dursee guddisaa Alamaayyuu Kabbadaa jedhama. Dhaloonni tollee dachii tana asiin ba'e. Lunch live jirra. How's it going, man? Amazing. We're getting everything. Ya buku sana kita dia. Ara ke dalam desa. Jalqaba keenya hanga dhumaatti